Kompiitara kee irratti faayiloonni kee walitti makamanii si rakkisaa jiru yookiin hojii kee qindeessuun sitti ulfaataa jira? Furmaanni isaa baay'ee salphaadha. Fooldara haaraa uumuu qofa. Viidiyoo kana keessatti Windows irratti fooldara haaraa akkamitti akka uumnu isinitti agarsiisa. Baga gara qubee dijitaal nagaan dhuftan. Asirratti barnoota teknoolojii bifa salphaan afaan Oromootiin isiniif qooda. Yoo yeroo jalqabaatiif chaanaalii kana daawwachaa jirtu ta'e subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo beel tuquudhaan viidiyoon haaraa qubee dijitaal irratti gaafa gadhiifamu dursee akka isin bira ga'u gochuu dandeessu. Kompiitara keenya keessatti karaa lamaan fooldara haaraa uumuu dandeenya. Inni jalqabaa deeskitooppii yookiin immoo bakka itti fooldara uumuu barbaannu sana bakka duwwaa irratti deemnee raayit kilikii goona. Fakkeenyaaf mee deeskitooppii irratti fooldara tokko uumee isinitti agarsiisa. Jalqaba pooyintarii yookaan immoo maawuzii keenya bakka duwwaatti geessinee raayit kilikii goona. Sana booda meenuun akkasii yeroo nuuf dhufu niiw ishee jettu kan irratti deemnee cuqaasna. Niiw irratti yommuu cuqaasnu ammas meenuu kan biraa nuuf fida. Isa keessaatii jalqabarra isa jiru foolder isa jedhu irratti cuqaasna. Akkuma iddoo kanatti argitan foolderri keenya uumameera. Garuu maqaan isaa new folder jedhee jira waan ta'eef maqaa fooldara keenyaa kana jijjiiruuf kiiboordii kompiitara keenyaa irraatii diliitii yookaan immoo baakspeesii gadi qabna. Gaafa nuyi gadi qabneennu maqaa isa duraa sana new folder isa jiru sana balleessa. Sana booda maqaa kan biraa maqaa ofii keenyaa barbaanne itti barreessina. Dhumarratti barreessinee erga xumurree booda kiiboordii kompiitara keenyaa irraatii intarii gadi qabna. Akkaataa kanaan kompiitara keenya keessatti fooldara uumuu dandeenya jechuudha. Karaa lammaffaa fooldara ittiin uumuu dandeenyu inni kan biraan kiiboord shortkatii fayyadamuudhaan. Kiiboord shortkatii fayyadamuudhaan fooldara uumuuf jalqaba bakka itti fooldara uumuu barbaanne sana deemna. Akkas jechuun deeskitooppii irratti uumuu barbaadda yoo ta'e deeskitooppii irratti uumuu dandeessu yookaan ammoo fooldara biraa keessatti uumuu barbaadda yoo ta'e fooldara sana keessa dhaquutu isinirra jira jechuudha. Fakkeenyaaf fooldara isa sila uumne keessatti fooldara biraa uumeen isinitti agarsiisa. Kana gochuudhaaf fooldaricha deemnee bannaa. Fooldara erga bannee booda kiiboordii kompiitara keenyaa irraatii kontirool shiiftii fi N gadi qabna. Asirratti waan isin gochuu qabdan kontiroolii gadi qabnee utuu hin gadhiisin shiiftii gadi qabna. Sana booda ammas kontiroolii fi shiiftii utuu hin gadhiisin N gadi qabnaa jechuudha. Akkuma argitan fooldarri keenya uumameera. Maqaa fooldara keenyaa kana jijjiiruu yoo barbaanne immoo kiiboordii kompiitara keenyaa irraatii diliitii yookaan immoo baakspeesii gadi qabna. Sana booda maqaa haaraa ofii keenyaa barbaannu itti barreessina. Erga barreessinee xumurree booda dhumarratti kiiboordii kompiitara keenyaa irraatii intarii gadi qabna. Akkaataa kanaan karaa lamaan kana keessaa tokko filachuun fooldara haaraa uumuu dandeessu. Viidiyoo kana keessatti akkamittiin fooldara haaraa akka uumnuu fi maqaa fooldaraa akkamitti akka jijjiirru ilaalleerra. Yoo viidiyoo kana jaallattan laayik gochuun dagatinaa. Akkasumas chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan qubee dijitaal subscribe gochuun maatii keenya keessaa tokko ta'a. Gaaffii yookaan yaada yoo qabaattan koomentii jalatti nuuf barreessaa.